وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الردي بودان يويا جنة وروتن سلامتا خنن جنة أما جرا سجنتا خياتين إتش دبرة إسن إنفايتي في شير قوتني والإنجيسن أكو ما بيكمو عرّة ما تدري أنت يا حالة يرو وجدتي حالة يرو رتي إيسا راخاني إيسا جيني إيسا جرّا مال قدوك أبنا مال قدشو نور جرّا خجور رتي gartee waliin dudubbannaa jechuudha. Akkuma beekamu qabsoon teenya dursa wanni isiin irraa kaate ummata dadammaysu, ummata keenya dammayfanne, hayyoota keenya sigalee ijaarranne, hayyoonni keenya ijaaruun sheeyxaanticha hirriba dhoorkite jechuudha. Sigalee har'a sadarkaa tanarra jira. Ingadda hayyoota keenyaaf waamicha goone isaanillee nu dhaga'uudhaaf haa galatoomani. Wanni isin irra wal dhabdan, wanni isin jidduu irra wal dhabdan waan sabaati malee. Jaartii wal jalaan fudhanne, wasana keessan irra wal hin dhabne. Jaawarii fi itti aanaan haftee dhaabbatanii dooktar itti aanaa haftee interview wal godhuun mana piipii girgireessite jechuudha. Kanaaf ragaan piipiin akkatti iyyite video itti aanaan duratti jaawar irraa haasa'uu ture hunda walitti hidhanii arra akkamii walit dhufan arra gartee akkamii wal gayan arra akkamii wal dhageeffatan jedhanii maraatuun isaanii ni yaadatamaa jechuudha. An duraaniin isinii hime namni sheeyxaana wajji mari'attee biitii ati jaaruu dandeessu hin jirtu. Namichi sheeyxaana afaaniin nagaya jechaati harkaan gartee dhiiga namaa cuunfatee dhugaa jechuudha. Sigalee haramane jaaltaayyeen jeesanii jechuudha. Sigalee bineensa dhiiga namaa dhuguu bare, bineensa dhiiga Oromoo kana dhuguu bare, kanaa wajji mari'adheetiin gartee biyya tana jaaraa, biyya tana gartee fuulduratti oofaa yoo jette siitu maraata malee isaa miti jechuudha. Dursa waan takkaan jala muree isin himee gara sagantaa kiyyaa deema. Sheeyxaanticha takkaa namni Abiyyi jedhamu ummataas hin qabu. Warra ilma keenyaa angorra jira, miitirkishoo teenyaa angorra jira, miilliyyoo teenyaa angorra jira jettu tanaafiin hima sigalee. Keessan beeytu. Miskiina garana nyaatanii hin himaafi sigalee. Irrumaan deddeebi'a. Rabbi haa galchuuf. Abiyyi sabaas hin qabu, amantiis hin qabu sigalee. Naannoos hin qabu, wanni amantiin isaa aangoosaa qofa. Yoo sheeyxaanni dhufee aangoosaa wajji dhaabbate amma bineeyyii jaldeeyyii asirraa afaan bantu ta afaan waan chaayinatti tolfaman fakkaattu ta isa deeggarra jettu tanafaa Abiyyi osoo arke wallahi osoo ijaan arke maaltu na deeggari jee yaa abul qalbil qudur jeella hudduu tana keessa akka madaamiin ijoollee dhoytu sani sigale dhawaa nan deeggarinii jeello laanii jechuun maal bineensa akkanaatiin bineensi akkanaa si deeggarurra yoo si mormerra si jira sigale. Kanneen amma Abiyyi maarree miitirkishoo jee afaan banu kun sigale kanneen yoo si morman irra si fayyadan malee yoo si deeggaran bu'aan isaan si buusan hin jirtu jechuudha. Mee wohuma jijjiiramummaa Abiyyi fide deeggarsuma isaan Abiyyi fidan takkanaa hime. Eegaa Abiyyi guyyarraa gad deemu, dhageettiin isaa gad deemu, fudhatamni isaa gad deemu, siyaasaan isaa gad deemu. Gaduma bu'uu malee mee isaa ol deemu naafiti. Bar namni tokko wanni si deeggaruun si barbaachisuuf. Sigalee ararraas boru guddachaa deemu, siyaasaan teebitamaa deemu, deeggarsi kee dabalaa deemu, injifannoon tee fuuldura tarkaanfachaa deemuu fi bar. Wanni namni akka si deeggaru barbaadduuf. Sigalee kun bineensa gurguddaa afaan faashaa kana asirratti ol yaase. Arkitan gajaarsa keenya karar geessa khafandishee fi injusa maallaqa san dafaanaa naqaa jaabar kanaa kana kun wanni jalatti hafe dafaati maallaqa san naqaa jaabar hangam takka jaawar arrabsitee hangam takka taayyee xiqqeessitee hangam takka sheekka abbuutarra komantii kennitee jaaniiti si hisaaban maallaqa ani niin beeka sirrittiin keessa beeka maallaqa waa dagalanii fi jalaa didanii jechuudha. Dafa maallaqa sannaqaa jaanii bar warra kaayyoo jalatti nafne jechuudha. Kun ammoo warra qawwee gurguratee hattuu gartee dur milishaa dargii faa turte ta qawwee gurguratee
biyyaa baddeetu abaa yoo dhufte matan irraa cirti jettee lubbuudha isa jala galtee jechuudha. Waan akkana malee jalatti naaf laal namni namicha kanaan ilma keenya maarree keenya miitirkishoo keenyaatu aangorra jira juu maraataadha. Garuu hiree Oromootiin ichirra beeyyees hiree Oromootii attaallalee hatee ichirra beey. Tana gaafa wal gaafachuun dhufte gaafa bilisoomne eenyu akkana nu godhe wal gaafannaa jechuudha. Tana gurra isin calawu. Waa takka namichi kun rabbiin isaa aangoosaati. Gosti isaa aangoosaati. Inni aangoosaa tuquu baannaan feetu nama gati, feetu nama hati, feetu nama gudeeti, feetu nama buqqisi. He don't care. Feetu nama arrabsi, feetu hoogganaa feete arrabsi, feetu baa feete arrabsi. Aanguma sabbuu baannaan irran kaayyanne jechuudha. So rabbii sin qabu, rabbii sin beeku, amantii sin qabu, gandaa sin qabu. Ganda abaluuti faa jettanii gandatti maxxansitanii kanaan gartee wanta jechuu ummanni keenya gartee namicha kana baruu qaba jechuudha. Qulqulleessee baruu qaba jechuudha. Silaa uzuu nama gartee tokkummaa biyyaa, nagaya biyyaa, dinagdeen akka guddatu, namni akka nagayaan bobbahee galu, akka barataan baratee eebbifamu. Qotataan akka qotatee nagayaan galu osoo nama barbaadu taate warra nagaya kadhatu kana ayyoonni keenya bar nagaya kadhatu jira namni warra kana fiqqabee nagaya buusaa jechuudha. Nagaya wanni jaan isaaf balaadha jechuudha. Saniifuu waa'ee isaatti dhiifneeti hayyoota keenya irratti wanni nuti fokus gooneef wanni hayyoota keenyaa wal nuu tahaa jechaa jirruuf sigale namicha kanarraa abdii muratamtee jirti. Shayxaanaa wajji mari'attee biitii ati jaartuun jirtu. Shayxaanni hojiin isaa diiguu, wal nama gachisiisu, dhiiga dhuguu, obboleessa jeesisiisu, maatii gachisiisu hojiin shayxaanaa tanaa jechuudha. Shayxaanaa wajjiin mari'attee biitii ati jaartuun jirtu. Tanaanii hayyoota keenyaan wal nuu tahaa, wal nuu dhagayaa. Sigale. Deengaddaa wanni irra wal dhabdan waan sabarratti. Asiin sabni milkaawa asiin milkaawu lakkii jechuurra wal dhabdanii. Wal nuu tahaa jenne hayyoonni keenya wal dhagahee wal tahee jira jechuudha. Kungaa hadiraa piippii hadiraa shayxaanaa seeneeti dibbee shayxaanaa tumus seenee jechuudha. Dibbeen shayxaanaatu maal faa dhalchite? Amma gandummaa gaffidde jechuudha. Mimmalala warra piippii deeggaru guutu. Abal maarreen ija teenyaan irraa ittiin bu'ina. Maarreen miila keenyaan irraa ittiin bu'ina. Maarreen harka keenyaan irraa ittiin bu'ina. Siin jedha. Si gale. Hojiin isaanii tana taatee jechuudha. Tasabaa dhiisaniiti taganda gaddeebi'anii jechuudha. Booda tagandaa dhiisanii tana takutaa dhiisanii maal godhuu ta'an tagosa gaddeebi'an. Tagosatti gaafa gaddeebi'anii tagosaatiin milkaa'uu baatan. Tagartee gosa isaanii keessaa ibidda isaanii gaddeebuu ta'anii jechuudha. Akkanuma qabiinaa taa'e waan hin anjuu tanatti dhufuu teessa. Andeen gaddaan isinii hime osoon girgirii miidiyaa kanarratti hin ka'iniin baay'anni guddaan ramadame eega walgahiin gartee hiriirri jawween faan sabaa sablammii wajji walii galan sun eega dhufe sigale eega hiriirri sun dhufe namichi hirriiba dhabee halkanii guyyaa taa'aa bulaa duraanuu kiniina rafisanii sigale. Kiniina sanillee fudhachuu dideetiin halgadda faa haqan qaalaniitti naqan jan sigale. Hin fudhadhuu jee osumaan taa'uu haaduu jee sigale. Duraanuu kiniina rafisanii kiniina sanillee fudhachuu dideeti maraachuu jiraa jeetiin arraarra isiniin. Kunoo wanni nan hime ozoon hin turin ozoon hin bulin an ilma maarreeti an ilma miitirqishooti. Miitirqishoon ija teenya, miitirqishoon harka keenya, maarriyyoo miila keenya. Adeero namni namicha kana deeggaru diina keenya malee ija teenyaa miti. An dhugaan siima jala kun. Jaawar jala deem dhaqi ilaali. Nama nagayaa miskiina shaneedha deeggarta jedhaniiti uummata nagayaa siviiliyaan. Sigale. Akkana xaragu jiran jechuudha. Kana fixuun sirriidhaa jechaa jira. Ummanni hoggii tuullatee tuullaa ummanni qabu guutuu gubu jiranii jechuudha.
ummidhaan ummata gubuun sirriidhaa warra jiru warri namicha kana deeggaru. Kuni diina keeti moo ilma keetire? Meenaa himi. Meenaa himi. Atummaaniif gaafadhu. Arra kunoo gibirriin nan dheengadde iyyaa ture amma ifa ta'ee jira jechuudha. Duraan parsantii 15 amma 35 ta'ee jechuudha. IMF'n kana guutuu gartee irra dabaluu qabdan jedhanii ummata miskiina dachiin duraa badde roobni hin jirre sigale arree isaa fuutee kafaluu ta'isa sigale mee isaa fuutee kafaluu ta'isa naa hime gibira parsantii 35 ka dabalame Arsii Harargee Baalee Jimma jeetiin amma dura isin lakkaa'ee jechuudha. Warri isin gibira Itoophiyaa guutuu waan IMF murteesse kana isinii kafaluu ta'a. Biyyammaa IMF fi Arabaa bulchaa, Arab Emireetii bulchaa, namichi biyya gurguree jira. Maallaqa irraa fudhatee durooyin hin bitatee jira. So amma biyya qabna jechuun dandeenyu yoo ganaa lollee biyya harkachuu teenye malee teenyen beeku malee ammatti biyya qabna jechuun hin danda'amtu jechuudha. Sigale saniifuu ummanni keenya dammayxanii warra gartee namichi kun ilma keenya mitirkishoo keenya miliyyoo keenya juu kanarratti isin dadammaysinee arra dammayxanii jirtanii. Sigale dheengadda isa dubbachuun sigale dheengadda isa dubbachuun wanjala turee jechuudha. Dhiwuma tana bara. Lakki abaluun nu dhufu jira, lakki mitirkishoo miliyyoo nu fidu jira, lakki jaawar fannoo nu fidu jira. Si haa fannisu. Abbaan fannoo guddaan eenyu? Kafan fannoo halkanii guyyaa gangalchaa jiru eenyu? Kafannoo hidhachiisee eenyu? Kafannoon gartee waraana waaqaatii ya quddus xorniyoo jee gartee asii jijjigarraa gubbarraa eegalanii hanga jijjigaa deemanii jachii xaaharu qaban jee ka paarlamarra taa'ee dhaadate eenyu? Ka baay'ata gartee pirezidaantii booyyee isa kennee baay'anni duraa hanqannaan akka fannoon leenjitu godhe eenyu? Ati Abiyyi deeggaraa hoggii fannoo abaluu jaare jettu xiqqoosillee sheemiin qabdu. Allahu ta'ala illeen sodaattu. Sigale. So kana hunda arra ummata keenyaaf fagoonee jechuudha. Ummanni keenya burjaajii keessaa bahee jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Burjaajii keessaa bahee jira jechuudha. Arra hayyoonni keenya kadheen gaddichirra dhaabbatee dhagaa walitti darbatu hundinuu arra dhagaa wajji darbachuu jira jechuudha. Yeroo gabaabduu keessan naa eegimmaaf. Isaanii madaraka tokkorra taa'ee wajji mari'atu. Miidiyaa tokkorra osoo hin teenye madaraka tokkorra taa'ee wajji mari'atu. Wanni Abiyyi jibbu nama jaarame jibba. Wanni Abiyyi jibbu tokkumma jibba. Wanni Abiyyiif diinaa hayyoonni gartee gaafa tokkummaan sigale gaafa tokkummaan sabaa dhuftee isa akka dhumattu waggaa hanga kana kan bulche addaan qoqqooduun sigale. Amma laalimee mootummaan tun mootummaa shawaati finfinnee akka tolchu jirti namni shawaa daldalatu jira shawaatamtu daldalachuu jira. Durriyyee barandaa jalaa guuree durriyyee gartee sansan kan qabne ta ummata shawaa bakka hin buune ta shawaan ummannummaan shawaa sunu shawaa ta'uu miidiyaa irratti arge bar namni wal beekaa bar sigale shawaa ta'uu miidiyaa irratti arge fuudhee aangorra guuree maqaa shawaatiin fiixaa caccabsaa jaani kana gartee warra halkan tokkotti biliyeenar ta'e miizee Shimallis fa'a sigale warra gartee haadha isaan dhalteefuu jiidhan qabne warra yoo namichi kun haadha isaan dhalte gurraa janiin gurra'uu jechuudha. Sigale. So Oromoon lakkii shawaan dhumaa jirti wallaggi dhumaa jira. Gujiin dhumaa jirti Booranii dhumaa jirti Arsiin dhumaa jirti Harargeen dhumaa jirti Wallo dhumaa jirti. Oromoon dhumaatii malee waa takka irraan harkannee jee Oromoon dura dhaabbannaan misooma fuudheeti Baalee geesse meelaala akkatti danama qoqqooduu deemu. Hay Baalee ifaan
bar ifaa baalee san baalee roobetti ma ifaa deengadda isin gartan san yoo ajjata lama kararraa achi gorte bar dukkanaa bar hallayyaa keessa buutaa bar buldingiin takka mannitti aanu mannummaan karaa sanirraa ifaan qabu bar sigale kana kararra dhaabeeti misoomaan hambaalee geessee fi harargeen hinaaftee misoomaan hambaalee geessee fi wallaggi hinaaftee misoomaan hambaalee akkanatti idda nama qooduu barbaadaa jechuudha. Oromoon kana beeyin magan wanni baalee ta'e harargee taati wanni booranaa ta'e wallaggaa taati wanni walloo ta'e iluu abbaa boor jimmaa taate jeeti uummanni keenya beeyin magan jee jalaati ta'e. Kana hunda akka godhu dhabeeti amma bineensa guutuu warra garaa isaatiif jiraatu qofa filee sigale warra maallaqaniin fudhadha juu hunda filee warra maallaqa akkaawuntiin naa buusuu baattan isattiin isni madhaa jaarsi dhageessanii warra akkasii qofa walitti diriirfateeti sigale yessarii qofa walitti diriirfateeti saba kana burjaajeessuu diiguu barbaadaa jechuudha. Kun itti milkaawa abadan itti milkaawa. So kana keessa tarkaanfanneeti hayyoonni keenya arra sadarkaa gartee warri dheengadda inni akkam beekamneen dhagaa walirra darbisiisaa ture hundi arra miidiyaa tokkorra ta'anii waliin haasa'anii jechuudha. Amma yeroo gabaabduu keessa Dooktar Tsaggaayee Araarsaatiif Jawwee eeggadhu sanumaan duratti guutuu isaanii wala marro wala jawwe wala waana oromoon niin qaba jettu tabakka takkatti hiisee hulaa cufattee warrirriituu teessu eeggadhu sigale tanaafin awwaboon hin jarjarinaa ijoolleen amma dhukkee godhu jirti makalaakiyaa dhukkee godhu jirti kan fixu jirtan sunis obboleeyyan keessanii suuta ja'a wanni nan ijoollee wobootiin juuf waan deemaa jira sirri quba qabnaa jechuudha. Kana irra duuluun isan barbaachisuu jennee jirra jechuudha. Ifiinuu duu jira nama ifiif ajjeesu jiru. Ummanni biyyaa yaa Rabbi maal keessa jira kaadireef kaabineen paarlamaan biyyattii bar qoonqoo gaafachuu jira bar nyaata nyaachuu dadhabne paarlamaan biyyattii nyaata gaafachuu jira bar dooktarri biyyattii nyaata gaafachuu jira bar haya kan dooktarri sadarkaa tanatti daabboon dhabee jiru mee qotee bulaan maal keessa jira kana ilma keetii deeggarii siin jaa kana abbaa injifannootii deeggarii siin jaa mee namni kana deeggarii siin jiru diina keeti moo ilma keeti moo fira keeti naayime atummaan deebiif gaafa kana gubbaan ka gibira simma wanta godhu ummanni qotatee osoon hin qabne horsiifatee osoon hin qabne tokkicha qabu gurguree akka gibira isa gabbaru hattuurra jaare gara jabeeyyii jala ifirra waajjira sarraa hanga gandatti irra jaare sigale dhukkee godhu jiraa jechuudha.